Atti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbee kumaatamaan lakkaawwaman qe'eerra buqqa'aniiru. Qabeenyi mancaheera. Walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsaatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsaarraa argataniin jiraachaa jiran. Karaa biraatiin hooggantoonni fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera. Naannoo Oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabamee bubbuleera. Namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru. Dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'atetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hooggansaa fideerratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera. Rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali? Karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigalteen mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma wal fakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessatiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaa'u gochuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba? Dhimmoottan kanarratti gaheen daayaspooraa Oromoo keessumaa anas Yuunaayitid Isteetsi jiru maali? Kun hundumtuu xiyyeeffannaa marii keenyati nu wajjin tura. Amma keessummoota keenyanan warsin barsiisa. Aadde Seenaa Jimjimoo bureessituudhaa fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo Ollaa jedhamuuti. Hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojeektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti argamu Albeen Kolleej keessatti qarqara Piroofeesarii Saayinsii Siyaasaati. Qorannoon isaanii Federaalizimiidhaa fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Aadde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaannaa qaban. Aadde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo waggoota baay'ee qabanii sinsadeenuu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Baga nagaan eegdan. Amma gara keessummoota toora iskaayipiitiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarraa. Aadde Aayishaa Alii kutaa Minisootarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa, miidiyaa, dubartootaa fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatilirraa biyya waggaa jiran paartii mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa alangaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundi keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagaan dhuftanii galatooma isiniin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura mormii uummataa Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanittuu babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018tti aanee maal faatu ta'e amma tokko si yaadachiisna. Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf ka gaggeeffamaa ture ta'uyyuu ka jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota tahan hiriirtota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maaster pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaaleen mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee biroottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleen bara 2018 ofiin taayitaa gallakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiyyi Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara deemokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan. Hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dacha'anii biyyatti deebi'an. Addi bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeeqxoonni isaanii jedhanitti Abiyyi ajandaa jijjiiramaa paartii mootummaa Dawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mohaammed irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee belbele. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafatanitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee
humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasaa addunyaa baay'een arganne. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumura itti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbee baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira. Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanne kanarraa kaatanii biyyattii keessatti nagaa waarawaa dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii odoo nu ibsitanii adda seenaa sinirraa hin jalqaba. Galatoon tekst asitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu 10 takka of duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 waggaa 10 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan banamee uummata Oromootiif kan duri Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee argu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba odaamne bara 1990 laalle jijjiiramni dhufee Oromoo darbe. Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatii fi Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant role taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenyi dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagaa argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaan wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokkoo yookiin saba tokko irratti olaantummaa gosa tokko irratti fu'ee olaantummaa san gadi buusnee karaa dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye. Uummata mari'achiisuu hin dandeenye. Ce'umsa jarjaraa tokkorraa tokkotti ce'ee otuu karoora malee jijjiiramni 18 irraa ispeeshaalii aga dhufee booda otoo nuti Oromoon otoo ittiin qophaahin gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti ofirraa fannee jenne warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maksaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaahin deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahee Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'een jedhee ilaalee jedhaan. Ulfaadhoo seenaa adde Biraanee gara keessaniin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu? Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoolaallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa 5 kana keessa hoolaallee waggaa calqabaa haga tokko ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanatti cahee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee moo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'u kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdeetti tokko waan dhabee qabne xiqqoo ishee rakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoolaallu garuma ifatu natti mul'atanan. Ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas inni kuni gara abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qaala'insi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala kun kan addunyaas ilaallatutti jira kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti an akka Birhaaneetti abdii nagaa tasgabbiitu natti mul'ata. Yeroo gabaabaa keessatti keessattuu sama naannoo Amaaraatti ka'e kana yoo tasgabbeessanii gara nagaatti akka biyyattiin ceetu abdiin qaba. Ayyee ulfaadhaa. Dr. Milkeessaa waanuma wal fakkaate irratti sinoo maal jettu? Ani gaafiin Oromoo gaafiin warraaqsi uummataa gaggeeffamaa ture gaafii biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudha ture. Ani mootummaa keessaa gan turetti wanni ani arge tilmaamuutuun ta'e wanni ani arge kabajamoo muummichi ministeeraa mul'ata mataa isaaniitiin mootummaa abbaa irree mataa isaanii ijaarrachuu fedha qaban gara hojiitti gaafa hiikan madda marii waan jedhamu ideoloojiin dhufee bilchiginnaan uumamee meeshaalee deechiftuu abbaa irree warra dhaman kana warri kun dhufanii mul'anni gaafiin uummanni Oromoo gara dimokiraasiitti ce'u filannoo gaggeessamee mootummaan Oromiyaa mootummaan biyyattii dimokiraatawaa akka ta'u ture gaafiin ture sun irraa maqeetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraadhaan hoogganamu akka ijaaramuuf tarkaanfileen fudhataman biyyattii waraanni Oromiyaa irratti eegale hunda waliin akka ga'u ta'ee balaa hedduu gidiraa hedduun Oromoo irra qaqqabe biyyattiis hunkuramni siyaasaa dinagdee gaaga'amni garaagaraa dhufee biyyi raafamtee wanni kun hunduu maddi isaa akka kootti gaafiin uummanni fedhiin uummataa maksameetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraa kabajamoo dhaan hoogganamu akka ijaaramuuf
namoonni tokko abiyyi kiraasii yookaan abichuu kiraasii jedhu waan akka kanaa akka hundaa'uuf personaalii muummichi ministeeraa masaraa keessaa reeffa kubbaa jedhanii waan amananii fi personaalii sanattis waan haasa'aniif annan beeka kana haasaa tilmaamatu hin ta'ini gama sanatti abdii anis kutadhe kanan kiyaabeefu kanaaf wannichi abbaa irree ijaaramutti waan ce'eef balaan kun dhufe. Ayyee bal'inaan egaa kanatti hundatti deebinee mari'annu ta'a ulfaadhaa Dr. Milkeessaa sin hundumtuu ulfaadhaa gaafiin itti aanu warra karaa iskaayipiitiin hirmaatan laallata. Obbo Nageessaa rakkoo amma Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababni garaagarummaa siyaasaa baroota dheeraa kuufamee yaadni jedhu bal'inaan dhagahama. Kun amma dhugaadha. Dhugaadha jettanii amantanoo ta'e fallisaa maali? Aadaa abbaa eegummaa aadaan yeroo hedduu aadaa waraanaatiif jira. Waraanaan waan hundaa to'achuu, waraanaan waan hundaa walii baafachuu keessattuu kaaba Itoophiyaa ilaaltanii jiraatan bara dheeraa sirni mootii sun immoo waraanaa walii baafata. Sanuma dabalatee aadaan sun immoo haga mooderni Itoophiyaallee uumamtee dimokiraatik kalchii mootummaa fi warra oppoozishinii illee keessa eliitii biyya sanillee keessa aadaa dimokiraataa jira jechuudha. Faallaa dimokiraasiitti wanni kuni. Miidiyaalee illee olaanaa jettee aadaan marii hin jiru. Aadaan yaada faallaa walii dhageeffatanii wanni jechuun hin jiru. Irra caalaa yaada ofii my way or highway yaada ofii qofa gartuu ofii qofa dhageeffachuu yaada ofii qofa promote godhachuu yaada faallaa ta'e akka diinaatti ilaalu yookaan namoota yaada faallaa qaban akka diinaatti ilaalu dhabamsiisu balleessu yookaan yoo kun immoo miidiyaalee illee ta'e kas hunduu gurmuu ofiitii fi namoota yaada isaanii promote gochuuf qofa waliin haasaa malee yaadota garaagaraa walitti fidanii wanni jedhu tolerate wal godhu accommodate wal godhu fakkeenyaaf ilaalcha siyaasaa akkuma amma ilaalcha amantii namni amma as jiru kun amantii garaagaraa qaba garuu wal danda'ee waliin jiraata. The same way siyaasa irratti biyyi hunda keessa biyya addunyaa kanaa hunda keessa ilaalcha garaagaraa jaarmiyaa garaagaraa siyaasaa dhaabatanii warri wal falmanii jiran. Iteetu malee akka diinatti wallaalanii walitti fidan bakka baay'eetti biyya especially gara demokiraasiitti deeman keessatti jechuudha. Akkuma amantii wal dandeenyu san ilaalcha siyaasaa wal danda'anii ilaalcha siyaasaa karaa present godhanii yaadaan wal mo'atanii uummataa dhiyeessanii wanni godhanuu irratti gochuun Itoophiyaa keessa uumamee hin beeku duraanillee hin turre ammallee yaaliin xixiqqaan jirullee itti deemaa hin jiru. Kana jechuun immoo mootummaallee keessatti mul'atu uummatallee keessatti mul'atu. Kiraayisiin sun immoo diinagdee irra rakkoo fidee hawaasummaa irra rakkoo fidee basically akka ruutii yookaan immoo hidda rakkootitti ilaala. Democratic culture jiraachuu dhabaachuun madda rakkoo kanaati jedhee amana.